አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታም ቆይ ሪፈረንስ ከኩን ሲበሄ ታይስላኖ ኢማ እንደ ሙለች ካልከል ከወይ ተረፈኒ ካኒ ሂርን ሀርጫው ኖ ኢኑማ ከዱርሰን ጫላ ዩጀባ ለፉን ከዱርሰን ወሶ ደረሰን ደረተም ፊልም አይቹን ለረኮ ኩኒ እንጅራና ፊልም አሂ ማልጁ ዳያዩ ከኩን ሹሩባ ገና ሹሩባ ጊነዳው ዴማሚ ጉድሩ ገና እንጎዱ ዴማ ጀቹ አስታ ቦምባር ላይ በቃቸው ነምታ ኤጋ አይ ሉጋን ሲንጀዳ የረኮ ሰንቀባተን ሙቲማዳ ረኮ የሮ ተቆሞ ገሩኒ በርባችሳ ቱርክ ዴሙን በርባችሳ የሮ ለመትታ የሮ ለመደ የሮ ተቆጥ ከተው ለመመታን ፋጡፋ አንመሉንት የሙሉ ፕሮፌሰሩ ተወረው ነው የሮ ሌክቸር ጎዱ ሙሉ ሰዋን ታቴ ማስራቃቴ አስጀላ አይ ሚን ያኒ ሙርማ ከሪፌንስ ሙርማ ጀላ ከነዳባሞ ከነማ ሆነ ማከና ኖ ካናስ ናቡኒ ደንዳን ገሩ አሬኒክ የቶክቻ ከቡከው በርባዶ አሬደክ የነምኒ ሀገክ ያሬደክ የጃለቱ እንጂ አዱኛ ተነደ ጃባት አይደለ ሚሬ ከመታር አከሲም ኖ ኒ ደንዳም አስራሪ ደንዳ ገሩ አስራ ቡካ ሆኖ ኢዶ ከነገርቴ ከነ ኦይ ከነማ ከኑን እንደንዳም ከከሌና ኖ this is a DNA I don't know about that no okay sanif yero lamat taayir gutaba abiya sambul yero tokko garu deemun na barbaachisa amma every country amma even Dubai keessa banameera rifeensa akkas wanna bakka hunda yaa'u yookaan professionalummaa wal caalti malee biraanchiin bakka hunda banamaa jira. Lakki professionalummaa wal caaluuf dhabuu sanillee Allahu ya Adam walakin biyya keessallee ni jira. Ani paakeejiin bitadhe paakeejii jechuun mulu jechuudha doolaara 5,000 kafale yeroo lama rifeensuma tanaaf wallahi yeroo lama sanifu amma hoteelli kiyyalleen qabamee jira paakeej jechuun hoteela 5 star hotel walirratti nyaatni walirratti rifeensi walirratti qoricha wayii ka fudhattutu jira ji'a tokkoof okay vitaamina wayii isa waa hedduudha ammallee ka ittiin dhiqattutu jira isa waan baay'eedha isa wajjin 5,000 kafalta hoteela yeroo lama jechuun yeroo tokko qofa miti yeroo tokko miti yeroo lama ani amma tikeetuma roopilaa muradheeni London hin deema London irraa Istanbul hin deema xumuramuu qaba yeroo lamatti guutamuu qaba yeroo tokkoon hin guutamu rifeensa imagine rifeensa kana kasi guutu jechuun waan taphaatii miti yeroo tokko wanni ta'u hin jiru amma duuba kanaan haphii jira dura kanaan guutuudha duuba kanaan akkanatti filfilleedha jira isa san deebisanii guutama ta'uu qabaa jechuudha saniifuu waan paakeejii taheefi yeroo laman deebi'a garuu already kafalamee jira amma biyyatti dhaabbachuun hin danda'a ture yeroon biyya deemu torbee 2-3 booda biyyan hin deema garuu wanni waan ta'uu miti already kafaleetiin jira biyyatti illee kafaluun barbaada turkitti kafaleen jira achumaan Istanbul samarii kana xiqqoo Awurooppaa karaa Giriikii fi Bulgaariyaa kana faan deema yoon Giriik dhaqee achitti xiqqoo shaashaa jeesiin deebi'aa jechuudha rifeensa qofa dhaabbachuuf hin deemtu bara shaashaa jettee deemtaa bara shiitti deemta rifeensa qofa barbaada bareeda waaw yaada bareeda fudhanne sirra galatu yoon dogongoraa miti yoo sanitti kan dhukaasu taate dhiifama garuu lafaa kaatee akkanumatti bilookii godhuunis ashiitiin nama kabaju. Dhugaa dubbachuudhaaf naaziroo jechuun atama nama sooshaal miidiyaati hulluun nagarta irra adda alla seetilli jedhu gaafa immoo dubartii taatu namni gaafa jecha ati yookaan waan wayii irratti illee waa jechuu dandeetta. Jechi ati jettu sun siif yeroo sanitti aarii yookaan waan miira uummanni keessa si galcheen garuu nama san keessa akiti wallahi alazim laqalli yaadalla yaadadhu isiyyuu amma beeku yoona lagallaa tokkosabbat ይችላል jechuun af
talks about it. Ani nama tokko yoo waadeen hin dagatu namni akka wanni ittiin waraana nama beekta. Milaasee bataama dageenyaa no asirraa Bagdaad dhaha. Noord Kooriyaa hunda dhaha. Mantaa milaasaati. Gara feetan uufa. Ummatuma jechuun ummatuma walgaheetiniin waa'ee dubbii laaluu garanaa kana keessattuu wala jaarsa biyyaa wala sheeka wala qeesii keessattuu dubbiin tiyya tanaan haalaalaa nama hin jedhu namatti an dubbii tiyyan kenna. Dubbiin tiyya Rabbi bira. Rabbii gaditti namni waan godhuu hin danda'u. Dubbii tiyya Rabbi naa haalaaltu. Gabbahee nama himachuu akkana jedhame no dubbii tiyya Rabbi haalaalu. Bakka firduu eessuunoo isa kana jiraachisu isa kana hirribaan kaasu isa kana oolchu isa kana bulchu. Garuu ammoo nama haqa kiyyatti taree nama maqaa ani hin qabne narra kaahee waan biraan jedhu nammallee yoo danda'e haa qajeelee dhiiseelee dhimma kiyyaa miti Rabbi haa qajeelchu garuu an dubbii tiyya Rabbitti kenne ilaa yoo milqiyaa nama takkaan dhiisu. Nama takkaan dhiisu wallahi nama takkaan dhiisu dhimma kiyya nama takkaan dhiisu. Inna akkasi Naazir Nuura nagalchi jette masi galchaa qo'ii kaamee ka Allah mee waan taasisu meetu ati. Ahlan. Lucky. Omalleen haa ta'u dhiifamaa yeroo tokko waan tokko qofaan jechuu barbaada. Galatoomii waan nagalchiteef ashiiti baay'een si kabaja. Akka obboleettittis akka soddaa gartee Hamzaatittis jechuudha. Wanni nyaataa jira kaameraan hin dhaamsa. Sorry, kaameraa dhaamsi yeroo tokko. Actually osoon konkolaataa oofaa jiruun gaggoree nyaata tokko fudhadhee warreen jiru michiyoon na baaste. Wallahi michiyoo san hin beeku. Awwanni na kofalchise suuraa kiyya laarii irra kaayi sin beeku eega jee namni tokko sin beeku. Jechuun I mean ani maqaa dhooyitee arrabsite waan. Hin beeku sin jeen jira baran. Hin beeku jechuun dirqamaan na beeke jechuun hin jiru suuraa tiyya laalii numaatu hin barbaadu suuraa laaluu hin barbaadu. Maal jechuun suuraa hin beeku jee hin beeku bakka period dhumatee jira Naziir case closed jaan. No eega jette hin beeyne moo duruma hin beeyne. Hin beeku sagalee isiitu an dhiira taatee dhalaa taatee garuu sagaleen dhalaa na fakkaattii sin jechaa jira yaada kiyya sinirraa fuudhe. Sin beeku yoo jeen period sin beeku wal hin beeynu magaalaa adda addaatii jechuudha. Lakki suuraa tiyya irra kaahii fi hanaarku maal godhuufi suuraa isiidhaadha. Na yaadattuu jechuu barbaaddeeti bar na yaadattu. No hin barbaade maaliif dirqamaa miti gaa wanjalaa bar suuraa tiyya laali jechuun hin laalu dhumatu. Bar seeraan ammaan itti bulti jiruun sitti himaa jira. Suuraa tiyya irra kaahii fi na haa laalu lakki hin barbaadu an suuraa kee laalu. Period. Ati garuu suuraa tiyya dirqamaan laali. Keemsi bari wallaalamtu garuu dhugaa dubbatu. No. Ani laaluu hin barbaadu an. I just don't want to see her. Wanjala. Kanaa'u jechuun dirqamaan suuraa kiyya irra kaahii jechuun wanjala. She enforced me, which is against humanity. She cannot enforce me to see her picture. Polisi yaamuu danda'amman tanaan. Na gudeeduu barbaaddee jee jechuudha. You know what I mean? Nillee jabdu. So kana ija seera. Na gudeeduu barbaadde jeen polisi itti yaam. And I can call FBI's or police. Na forsi godhaa jirti. Humnaan na dirqaa jirti suuraa tiyya laali jechuuf lakkii suuraa tiyya laaluun barbaadu asii hin beeku pire. Magaalaan teenya adda adda seeraan amma itti bulu kana sitti himaa jira baraani. Hin beeku isii jennaan suuraa tiyya irra kaahii fi haa laalu. Why would I? Kasana wallaalteef kamaa Ati tabaqaa isiitii miti. Ati kaaboo amma bara akka tabaqaa si kaate no. No is no. Ana biratti it is what it is. No jetta gaafsanillee yoo viidiyoo gaafati si waa jettu viidiyoo san sitti fiddellee no jetta kun anaa miti jetta. Fidii je'iin anuu isiiyyuu quban qabu ani isaan asirra taa'ee nama arrabsuu qabu. You know what I mean? So I don't have that time. Yoo jee period case closed. Bakka keesiin kun cufamee jechuudha.
afaan ingilishi cufame bira dabree jira Nazir. Okay, keeziin kee akkanatti haa cufnu kaa gaarii akka ta'uuf. Andur akkana jedhee ture amma achi keezii san cufee jira nama haarawaa ta'ee na dhiisa. Isuu yaaskeedaal. Isin beeku. Waa'ee har'aa bichaa beeka. Awwee irratti hin baasanne ani. Yoo hin beeku awwee irratti hin baasanne. Silaallee qawwee waliin baastarree. Seera bar amma wanni itti waliin galte kana rakkoodha. Ani qawwee isitti hin baasanne isin arrabsine isin iyyuu beekuu jechuun it is a period. Dhumatee jira case close bar dhumatee jira isin sin beekuu na beekii jechaa jirti bar. Suuraa kiyya maxxansii fi na sin beeku. I don't have time jechuudha. Yeroon qabu jechuudha amma. Yeroon suuraa ta'e ilaalu san hin qabu. I don't have time. I have limited time. Wanni nama deebi'ee baan na goote suuraa ta'e ilaalu jennaan baa'uus na goote. Wanjala kun. Wanjala dalee. Tiyyaan jechuun hin beeku. Wallahi maqaa isin beeku, suuraa isin beeku, bikee isin jirtuun beeku, maal hin beeku. Maybe na beeku dandeessi. Nama baay'eetu na beeku. Because I'm famous. Isin illee feewasima. Dhugaa dubbachuudhaaf atillee feewasima. Ani hin beeku. Isin illee feewasima. Oromoo 300 beeka. Uummanni basadimu. I mean TikTok irratti jechuun amma irratti 300 almost nama akkasiin beeka. Yaa isin beeku jechuun ammoo wanjala akka Oromootitti. Isin amma gaafa ati na arrabsite irraa si beekee siin jette. No, isin beeku. Isin beeku wanjala miti isin beeku jechuun nuti bobba samii fi dachiidha jechuudha. Magaalaan xiyyeeta biraa magaalaan isiita biraa. Okay.